Harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota Freeman. Freeman yeroo hundumaa wantoota barnoota isiniif ta'u qabatee dhiyaachuun beekama. Hordoffiin keessan hamma dhumaatti Freeman waliin haa ta'u. Egaan har'a immoo wanti nu isiniif qabannee dhiyaanne waa'ee kaaroonaa vaayirasii fi COVID-19 dha. Kaaroonaa vaayirasii fi COVID-19 gaaffii illee isin nu gaafataa turtan deebii isiniif kenna. Kaaroonaa vaayirasiin maalidha? Kaaroonaa vaayirasiin gartuu vaayirasii keessaa tokko ta'e irra jireessaan sirna hargansuu namaa kan miidhudha. Vaayirasiin kun bineensota, bineeldota irraa gara namaa daddarba. San booda nama vaayirasichaan qabame irraa gara nama biraatti daddarbuu danda'a. Dhukkubni kun amma dura addunyaa irratti mul'atee beekaa? Eeyyee ni beeka. Vaayirasiin kaaroonaa waggaa 18 har'aa biyya Chaayinaatti dhukkuba sirna hargansuu kan SARS Cervical Acute Respiratory Syndrome jedhamu fiduun du'aatii namoota 772 sababa ture. Sana boodas kaaroonaa vaayirasiin waggaa 8 har'aa biyya Saawud Arabiyaattii fi biyyoota Arabaa kan biroo keessatti dhukkuba MERS Middle East Respiratory Syndrome jedhuuf sababa ta'uun namoota qabaman keessaa 35% kan ta'an ajjeesee jira. Dhukkubni amma vaayirasii kaaroonaatiin addunyaa waliin gahaa jiru ammoo COVID-19 maqaa jedhu kennameef. COVID-19 maalidha? Vaayirasiin kaaroonaa amma addunyaa irratti mul'ataa jiru kun qacceen sanyii isaa, jinniin isaa kan ammaan dura lamaan irraa xiqqoo adda. Dhukkubootaaf kan maqaa baasu dhaabbata fayyaa addunyaa World Health Organization dha. Dhaabbatni kunis dhukkuba yeroo ammaa kaaroonaa vaayirasiin mul'ataa jiru kanaaf COVID-19 Corona Virus Disease 2019 maqaa jedhu kenneefii jira. Kanaaf dhukkubichi maqaa COVID-19 jedhamuun waamama. Mallattooleen dhukkubichaa maalidha? Haala kamiin ofirraa ittisuu dandeenya? Namoonni isaan qabaman dandamachuu danda'u? Hagam isaaniitu dandamata? Haalli amma dhukkubicha ittiin jiru maal fakkaata? Gaaffiilee kanaaf amma walitti deebina hammasitti nagaan tura. Mallattooleen dhukkuba vaayirasii kaaroonaa COVID-19 maal fa'aadha? Ho'a qaamaa garmalee nama ho'isuu, qufaa irra jireessaan qufaa gogaa yoo ta'u, namoonni tokko tokko ammoo akkitaa qabachuu malu. Dadhabbii garmalee nama dadhabsiisuu, qilleensi nama hanqachuu fi garmalee nama hargansiisuu, kokkee qoonqoo nama goggogsuu. Darbee ammoo bowwuu, meeshaalee fi busaawwan irratti dhukkubbiin jiraachuu, nama qorrisiisuu fi nama hollachiisuu, funyaan namaa akka waan ukkaamamuu ta'uu, lolloojii fi baasaan darbee mul'achuu danda'u. Mallattooleen kun hundi yeroo tokko mul'achuu dhabuu danda'u. Isaan keessaa muraasni qofa nama irratti mul'achuu danda'u. Namni mallattoolee kana mul'ise hunduu dhukkubichaan qabee jechuus miti. Haala kamiin ofirraa eeguun danda'ama? Haalli ittiin ofirraa eeguu dandeenyu karaalee dhukkuba vaayirasii kaaroonaa vaayirasii COVID-19 ofirraa eeguuf fayyadan tokkoffaa. Harka ofii guyyaatti yeroo hedduu deddeebi'anii bishaan qulqulluu fi saamunaan dhiqachuu. Harkaan ija, funyaanii fi afaan tuttuquu dhaabuu yookaan dhiisuu. Yeroo nama qufaan utaalloon qakkeen hibbiin qabe sibiratti qufa'u meetirii 2 fi tarkaanfii 2 sanaa ol irraa fagaachuu. Yeroo qufaan sooftii fayyadamuu, ciqilee funyaan haguugnee qufa'uu, sooftii yookaan maarabii itti qufaan haalaan iddoo cufaateetti gatu. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota Freeman ammas kan kana oli akka tunnee dhumnu abdii guddaa qabna. Turtiin keessan yeroo hundumaa Freeman waliin haa ta'u. Galatoomaa.